Miidiyaa Dhaddacha Oromoo Miidiyaa Pireezent. Xiyyeeffannoon miidiyaa keenyaa Oromoo fi Oromummaa, Oromoo fi Oromiyaa, gadaa fi duudhaa, siyaasaa fi dinagdee Oromoo, aadaa fi aartii Oromoo, seenaa, ogbarruu, amantaa fi dhugeeffata Oromoo beekumsa ganamaatiin guutame dhaloota haaraa barsiisuu fi eenyummaa fi maalummaa isaaniitiin boonanii akka guddatan qooda mataa keenyaa baachuu yoo ta'u, sagantaalee haala yeroo walii wal qabatan ni dhiyeessina. Sagalee hawaasa Oromoo diyaasporaa fi kan uummata keenya biyya keessa jiru walitti qindeessuun tokkummaa sabaaf ni hojjeta. Kaayyoon keenya Oromoo bilisoome arguu fi Oromiyaan walaboomtee Oromoon abbaa biyyummaa akka dhugoomfatu sagalee ta'uudha. Sabni keenya Oromoodha. Afaan keenya afaan Oromooti. Biyyi keenya Oromiyaadha. Aadaa fi afaan keenya faaya fi maalummaa keenya. Miidiyaa Dhaddacha Oromoo. Dhaddacha Oromoo Miidiyaa Pireezent. Hello. Hello. Hello, in the Gama. Tole, egaa daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan kun miidiyaa Dhaddacha Oromoo kan yeroo adda addaatti haala yeroo fi sagantaalee adda addaa isinii qopheessaa turedha. Ani kan si wajjin turu Caalaa Haayiluuti. Har'a keessummaa addaan qabadhee jira. Egaa odeeffannoon karaa adda addaatiin baba'aa jiru akkuma dhagaa turree fi argaa jirrutti keessumaa giddu galeessa Oromiyaa godina Shawaa Bahaa aanaa Boosatii fi Fantaalee keessatti wantoonni tatta'aa jiran hedduun isaanii waan baay'ee suukaneessa fi yeroo biyyoota adda addaa keessatti illee haalli akkasii kan nama mudate baay'ee xiqqaadha. Keessumaa maatiin qabsaa'otaa haala hamtuu keessatti naannoo adda addaa keessatti akkuma kufanii jiran ijoolleen keessan bosona jiran yookiin immoo ijoolleen keessan qabsaa'ota yookiin immoo miseensa adda bilisummaa Oromooti yookiin waraana bilisummaa Oromooti jechuudhaan maatii qabsaa'otaa dararaa akka jiran hedduu argineerra. Egaa as keessatti har'a kanan dubbisuu fi beellamadhee jaaltumsaa yookiin immoo dachaasaa kan jedhamu gaafatamaa waraanaa zoonii giddugaleessaa kan Shawaa Bahaati. Tarii yoon dogoggore na sirreessuu danda'u isaanii. Isaan wajjin jidduu kana odeeffannoon nu dhaqqabe akka dhageenyetti maatii isaanii baasanii qabeenya isaanii gubanii kaan saamanii abbaa isaaniillee baasanii akka isaan rasaasan ajjeesan dhageenye. Egaa kun dhugumatti baay'ee suukaneessa fi akkasuma uummata nagaa dargaggoota guutuu iddoo sanatti yookiin naannoo sanatti shororkeessa akka jiran kanammoo kan godhane biltsiginnaa warra jedhama yookiin immoo kan Abiy Ahmed bobbaase ta'uudha odeeffanne. Dhimma kana irratti egaa kan beellamannee keessummaa keenya qabannee isinii dhiyaanne kallattumaan gara keessummaa keenyattiin sin dabarsaa. Keessummaan keenya karaa toora bilbilaa irra kan isaan jiranii. Jaaldachaa isaa akkam fayyaadha nagaa jirtaa. Egaa kun miidiyaa Dhaddacha Oromooti. Mee waan ta'aa jiru kana naannoo keessanitti irraa mari'achuu fi kan isinii bilbilee
Hunda dura garuu daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenyan akka ol bartanii fi tarii maqaa guutuu kan ittiin waamamtanii fi gaafatama keessan akka nu ibsitan asumaan sin affeerra. Akkasumas immoo waamicha keenya keessumaa miidiyaa dhaddacha Oromoo irratti dhiyaattanii haala naannoo keenya sanatti ta'aa jiru ibsuu fi ayyamamuu keessaniifis horaa bulaa deebanaa fayyaa argadhaa isiniin jenna. Hayyee tole. Maqaan kiyyaa Jaatumsaa Badhaasoo jedhama. Tole. Nanagaa. Maqaan kiyya Jaatumsaa Badhaasoo jedhama. Akkasuma immoo itti gaafatamni kiyyaa hooggansa waraanaa zoonii Gubbaarra jirudha. Saniifi yeroo darbe keessatti waraanni mootummaa yookiin waraanni mootummaa Bilbiginnaa kun Nanagaa Jaatumsaa. Tole tufaa. Akkasitti maatii qabsaa'ota zoonii san keessa socho'aa turani. Ijoolleen keessanii shaneedha yookiin immoo shiftaadha. Sanii fi maatii keessan dhiyeessuu qabdan kan jaanii uummata haala malee dararaa turani. Tole. Uummannis immoo waan beeknu hin qabnu kan jedhu kallattii hundaanuu nuti agarree waan agarre tokkollee hin jiru kan jedhu uummanni bifa saniin ofirraa deebisaa turani. Isaanis immoo asuma keessa jiranii kan jaan amma odeessa tokko fudhachuudhaan barree kunoo warra kan bilishaa kana isaan kan naannoo sanitti baay'ee rakkisaa ture. Akkasiin fakkeenyaa fi maatii keenya gubbaarratti isintu asitti naannoo kanatti isaan qallabaa jira, isintu of harkaa qabaa, isin biraa nyaachaa jiru, waraana asitti socho'aa jiru kuni kan jaanii maatii akkuma jiruun kan mana hidhaatti dhaqanii fira keenyallee kan ta'e kan sodaa keenya ta'e akkasuma gosallee kan ta'e cufasaa naannoo makiinaa sadii kan ta'u guuranii mana hidhaatti dhaqanii akkasuma immoo akka carraa ta'e halkasanii abbaan kiyya mana hin jiru. Tole. Iddoo deemee buleeni galee gaafa bulu irra eeggatanii waaratanii manaanii fuudhanii qabeenya akkuma jiru wajjin horii loon karra tokko wajjin fuudhanii halkan makaanii baasanii ganda geessanii waaratanii ifa geessaniin booda jaarsa naannoo sa'aatii 3tti ajjeesanii. Maaliif ajjeesanii? Abbaan keessan egaa nama guddaadha. Maaliif kan ajjeesan? Badii maal balleessinaan ajjeesan? Warri ajjeesan kunoo dhalootaan Oromoodha moo namoota akkamiiti? Tarii waan kana mee daawwattoota keenya fi dhaggeeffattoota keenyaaf ibsa godhamee jaallatama. Egaa warri nama ajjeesu akkuma beekamu kana murni mootummaadhaa kuni murna uummata Oromoo kanarratti dhiibbaa hamaa kallattii hundaanuu akkuma beekamu kana uummata keenya kanarratti Oromoo tokko kan ajjeesuudhaan dhiiguudhaan reebuudhaan waan meeqan gidirtuun akkuma kanaan dura beekamaadha. Saniif dhimma kan keenni beektaa bakka jiru ni beektaa itti nu barsiisii itti nu beeksanii inni immoo wanti tokkollee hin jiru kan jiru akkasitti lubbuusaa baasanii reeffa sana akkasanii bineensuu kan hin nyaatin isaan uummatni bira bulanii irratti immoo hin dhufa jaanii waaratanii eegaa turanii uummanni immoo itti yaa'ee ni kaasna reeffa kana jaanii hin kaaftan jaanii hanga guyyaa keessaa hanga sa'aatii 8 jaarsa achuma ciisanii waaratanii uummata walgahii cufasaa yaasanii itti jaarsan ajjeefnee kan ajjeese ilma isaatii akkasuma immoo manallee kan gubee isaanuma gube malee nuti gubne shaneen hojii akkasii hojjettii kan jaaniin uummata kana dhufa walitti qabanii bifatanii nuti akka hin goone kan jaan uummata kana waakkatanii. Achiin booda manguddoonni biyyaa yaa'anii wayyaallee hanga jalaa fuudhanii waaratanii reeffa kana nu kennaa maaloo jaanii kadhatanii achi booda fuudhanii ni kennanii fi akkasitti jaarsa sirnaa waaqessaa gaafuma godhanii. Abbaan keessa maqaan isaanii guutuun eenyu? Badhaadha Sanbatuu Jiruu jedhama. Obbo Badhaadha Sanbatuu Jiruu. Tole egaa wanni akkasii kun tarii baay'ee hojii haraamuti, hojii gadi galummaati kan jarri kun hojjechaa jiranii yeroo darbe akka dhageenyetti
haadha yookiin immoo harmee jaalmarroo dirribaa fi akkasuma abbaa isaanii jaarsa maanguddoo waggaa 60 olii fuudhanii hanga yoonatti maneedhaa keessatti dararaa akka jiranidha. Akkasumas immoo gaafatamaa zoonii giddugaleessaa kan ta'e maatii jaalle sanyiis akkasuma kan isaan dararaa turanii. Egaa kuni dhugumatti baroota darban baroota hedduu keessatti hin argine dhaloota kana keessatti nuti haaradha wanni akkasii kuni. Egaa tarii isin akka abdii murattanii harka kennattanii fi moo maaliif gochaan akkasii maatii keessan irratti kan godhamu? Isin nama umriidhaanii waggaa 18 oliitii nama itti gaafatamummaa mataa keessanii fudhattanidha. Maatiin sadarkaa isin hoogganurra hin jiru, isin ijoollee daa'immaniiti miti. Sadarkaa kanatti gochuun isin akka waraana bilisummaa Oromoo naannoo sana socho'anitti keessumaa immoo ati akka nama miidhamaa duraatti akka nama abbaa kan keessan egaa haala akkasiisuu kaneessa kanaan ajjeesanitti maaltu isinitti dhaga'ama? Maali yaadni isaanii maali jettanii yaaddu? Tarsimoo akkamiiti kun? Isaanii kaayyoon isaanii akkuma walii galaatitti uummanni naannoo sanii yoo gocha akkanaa kana gocha suukaneessaa kana irratti raawwanne uummanni kun ni rifata. Uummanni kun nyaachisee hin obaatu kan jedhudha kaayyoon isaanii. Nuti immoo iyyuu kun anaaf haaraa miti. Fakkeenyaaf zoonii lixaa gubbaarran ture Wallagga jechuudha. Tole. Saniif naannoo san gubbaarratti akkuma kana mana maatii qabsaa'otaa ni gubuu, ni ajjeesu, midhaan isaanii ni gubuu, akkasuma immoo mana hidhaatitti illee waan achiillee baasanii ajjeesaa kan turantu jira. Akkasuma immoo ammas gochaa suukaneessaa kan dhala namaa keessaa bahuu hin dandeenye haadha fi abbaa teessisanii intala fa'aa biratti gudeetu. Akkasuma immoo maatii teessisanii abbaa teessisanii haadha warraa fa'aa biratti gudeedhaa kan turan anaaf haaraa miti jechuudha kun waan achitti argaa turedha. Saniif amma isaanii gochaan isaanii kun akkasuma uummanni kun rifata inni illee rifachuu danda'a kan jiru yaada akkasiitti qorqalbii uummataa miidhagaa waan akkasii raawwatanii. Tole. Kanaaf nuufi wanni kun haaraa miti waan ta'eef ajjeecha fi hidhaan yookiin immoo ajjeechanii gochi suukaneessaa kun waan duubatti nu deebisu osoo hin taane waan fuulduratti ciminaan nu tarkaanfachiisu waan hojjennullee gara jabummaadhaan hojjechuu qabnu tokko nutti agarsiisa malee. Tole. Waan duubatti nu deebisu tokko illee hin jiru jechuudha. Tole egaa jaaltumsa hedduu ulfaadhu fayyaa ta'ii garuu immoo haalli amma sochii keenya qabsoo keenya keessumaa egaa Oromoon amma marfama diina keessa waan marfame fakkaata kallattii hundaan duulli adda addaa itti banameera. Duula ololaa fi duula waraanaa keessumaa haala walloo keessatti ta'aa jirus argaa jirtan dhagaa jirtan jedhee tan abdadhaa. Gama biraatiin mootummichi sirna naftanyaa leellisaa ture mataa isaatti egaa diraama fa'aa ta'uu hin beeknu akka waan isa falmaa jiranii yookiin immoo mormaa jiranis wanti fakkaatu tokko tokko ni jira. Na dhagaa jirtaa? Halo. Halo jaaltumsaa. Oh. Halo. Haa ta'u gaafi kiyya yoo dhaggeeffatteetta ta'e yookaan irran deebi'a. Keessumaa haala amma jiru kana keessatti tokkoffaa maqaa filannootiin tarii amma naannuma keessan kanattis akkan dhagayetti uummanni kaardii fudhachuu waan didee fi tarkaanfiin kunis kan godhame keessumaa naannoo sana keessatti uummanni diddaa guddaa irraa waan jiruu fi kan ammoo kan godhu waraana bilisummaa Oromootu isin dhoowwee kan jedhu irraa waan akkasii kunis naannoo sanatti godhamaa akka jiru dhageenye. Akkasuma dargaggoo tokkos tarii yoo odeeffannoo qabaatanii ajjeesaniiru kan jedhu odeeffannoo tokko dhageenye jirra. Egaa haala amma Oromoo marfama diina keessatti galee kallattii adda addaatiin duulli xiinsammuu ololaa fi akkasumas karaa waraanaa haala walloo keessatti ta'aa jiru quba qabdu. Akkasumas immoo karaa Goojjam Matakkaliin uummata Oromooti irra caalatti kan miidhamaa jiru. Karuma isin jirtan kanaan immoo karaa Fantaalleetiinis duulli tokko tokko uummata Karrayyuu irratti akka baname odeeffannoo qabna. Haala akkasii kana keessatti waraanni bilisummaa Oromoo haala akkamii keessa jirtu? Uummanni keenya immoo kaayyoo isin itti qabsaa'aa jirtan kana egaa siis nan beekaa qeerroo bilisummaa Oromoo keessatti warra shoora guddaa taphachaa turan keessa tokko har'a irra caalaan waraana bilisummaa Oromoo hedduunsaa warra qabsoo karaa naga'aatiin mootummaa TPLF irratti qabsoo guddaa geggeessaa ture, wareegama guddaa kaffalaa ture, jijjiirama dhufe sana keessatti immoo qabsoon keenya waan butamee fi dirreetti galtanidha hedduun keessan. Kanaaf
haala akkasii kana keessatti uummanni keenya si hubatee si faana hiriiru irratti. Tole egaa gabaabumatti gaafin kiyya waan deema jiru kan haala deema jiru kana keessatti qabsoo hadhaawaa isin gochaa jirtan kuni keessumaa siis dabalatee qeerroowwan duraan qeerroo bilisummaa Oromoo keessatti sochii guddaa gochaa turanii wareegama hadhooftuu kaffalaa turanii mootummaa TPLF geggeessanii jijjiirama dhufe sana keessatti immoo qabsoon keenya waan butameef irra caalan keessan kan dirreetti bosonatti galtanii har'a qabsoo hadhaawaa kana gochaa jirtan. Uummanni keenya akkamitti isin hubachaa jira, akkamitti isin deeggaraa jira? Wanti immoo saba Oromoo guuturraa eegdan maali? Tarii jijjiiramni kun karaa adda addaatiin qabsoon karaa hedduudhaan deemaa jira. Saboonni biroos yoo akkuma bara 2018 san jijjiiramni wayii dhufe qophii akkamii qabdu isin akka waraana bilisummaa Oromootti hoome? Amma sa'aatii kanatti wanni salaatu yookiin immoo uummata kanaaf furmaata ta'a jedhamee gochuun baafamu yookiin immoo furmaata ta'a jedhamee karaa filannoon isaa paartii jedhu filannoon uummata kanaaf ta'uu qabaa ittillee amananii karaa kanaan deeggarsa godhuu qaba waan ta'eef saniif uummanni naannoo kanaa kallattii itti deemu wallaaletti kallattii inni itti morma baafatee karaa tokko duufu barbaadee dhabe waan ta'eef sa'aatii kanatti immoo waraana kana akkatti socho'uudhaaf gammachuu guddaa itti dhaga'amanii deemnaa akka isaan illee iddoo jalatti itti deemnaa garuu adda tureedhaan immoo kan rakkisaa jiru maalidhaa milishaadhaa qaama isaanii milishaan kun immoo qaama gandaa jiru garamuu qaama isaaniitiin hoogganamaa ni jala jirtanii ittiin bittiginnaa tuni. Saniif caasaa isaanii kana qofatu murattise ishee sanii akkama qabu ogummaa itti qabna rakkoon qabu walumaan arguu galtoofna saniif amma kan tattaaffisaa jiru kallattii hulaa hundaanuu maalidhaa milishaadha. Milishaan waraqaa kitteetti yookaan immoo waraqaa filannoo sun ol fudhatuuf karaa tokkoon dandeessu sa'aatii kana matoora yaadachuun dandeessu sa'aatii kana konkolaataa yaadachuun dandeessu sa'aatii kana ni gaafatu jiru waraqaa eenyummaa qabda. Waraqaa eenyummaa qabdaa kan jedhamee gaafatamu sanaan dura amma waraqaa billiintoo san qabdaa'uutu dhufee jechuudha. Waraqaan suni waraqaan eenyummaa garaa billiintoodhaa jedhamee akkasuma immoo zayitii sukkaara bitachuu waggaadha namni waraqaa kan malee ittiin kennamu jechuudha. Yoo waraqaa kan qabaate dhala ittiin kennamu ittiin gurguramu amma dirqii dhiibanii uummata gandarra dhiibanii waaraganii dubartii dhiira osoo hin jinne dhiira dumanii yaasanii humnaa fudhachiisaa jiru jechuudha. Saniif gosa isaa tokko dubbatuuf waa'ee filannoo humnaa fudhatan kana gubbaarratti. Eeyyen keessumaa amma jidduu kana naannuma sanii dargaggeessa tokkos akka ajjeesanii dhageenyee jirra. Badii tokko malee waa'uma filannoo kana wal qabatee naannoo sana akka malee unkuraa akka jiranii fi akka odeeffannoon kun nu dhaqqabetti maatii keessan keessumaa abbaa keessanillee kan isaan rasaasan ajjeesanii fi naannoo sana keessatti diddaan baay'ee waan jabaatee fi namni kaardii fudhachuu waan didee fi tarii dhiibbaa karaa ilma keessaniiti karaa isaanii odeeffannoo argattaniitti isaan irraa ajaja fudhatan kan jedhu odeeffannoo jedhus dhageenye. Walumaa galatti egaa filannoon isaan jedhan filannoo kijibaati. Ammoo mee natti waan deema jiru kanarratti keessumaa uummanni keenya maal yaada jira? Gama biraatiin egaa adda bilisummaa Oromoo immoo Oromoon ofiisaati of ijaaree suuta suutanii mootummaa biyyoolessa mataasaa qabaachuu qabaa kan jedhu mootummaa ce'umsa biyyoolessa Oromiyaa kan jedhus wixineensaa jira. Mee waan kana waan ajjeechaa dargaggeessa sanarratti ga'ees waan jiru naannoo sanaa mee nuuf himi jaaltumsa. Dargaggoonni illee maal ture waraana adda bilisummaa ture. Tole. Inni illee keenyuma ture bifa kamiin biraa wanni jedhee nu jalaa dhukkubsatee waratee mana yaalaa geessine. Tole. Karaa mana yaalaa saniin odeessituu fuutee waratee iddoo sanitti warqaa qabsiistee sanii booda harka isaanii galee harka isaanii galee mooyyuu iddoo isaan jiran ni beekaa. Nihiinsaa hanjaan baay'ee manadhaa keessatti dararanii torbee tokko torbee lamaaf akka dararanii gurbaan illee waan dubbachuu qabu tokko waan dubbate hin qabu sanii booda sun hin tajaajilanii gurra irraa muranii jira gurra irraa muranii gurbaa waa tokko dubbachuu diduu achiin booda jaarsa keenya ifa ajjeesaniin booda inni illee duuba hanjaan irratti madaqanii isallee ajjeesanii
nama tokkicha rasaasa kudhaniin ajjeesanii waratanii karaa gubbaarra fidatanii tura. Isallee naannuma sa'aatii 4 fi wayii. Waanuma ajaa'ibaati. Adaamatti ajjeesan moo Walancitiitti ajjeesanii maqaa isaa nutti himuu dandeessame? Maqaan isaa maqaan qabsoodha. Abdii Badhaasoo jedhama yookiin immoo maqaan uummanni ittiin beeku Ifaa Badhaasoo jedhama jechuudha. Obboleessa keetii? Halloo, halloo. Halloo. Oh, itti fufi, itti fufi. Itti fufi jaaltumsaa sin dhagaa. Halloo, halloo. Ayyee gurbaan wareegama jettu kun jaaluma keenya waraana adda bilisummaa ture miseensa keenya. Sanii fi migiraa dhukkubsannaan immoo gara mana yaalaa akka deemu taasifamee mana yaalaa san keessatti hordoffiin diinaa godhamee waraanni harka isaanii bu'e. Achii booda harka isaanii bu'e booda torbee lamaaf mana hidhaa keessatti reebicha hamaa irratti hojjetanii waan jiru yookiin waraanni kun kallattii samirra kan jiru kamidha jedhanii fuudhanii bosona keessa baay'ee waraa turanii inni immoo wannan beeku tokkollee qabu jedhee yaada isaa yoo lama godhu hin golte jedhanii himi isaanii hamma gurra isaatillee irraa muranii waan meeqa godhanitti mijaa waan dubbatu tokkollee qabu saniin booda ajjeechanii abbaa seeratti kaawwateen booda inni du'uu qaba kan jedhan fuudhanii naannoo soodaree gaddabarsanii naannoo baattoo jedhamutti halkan keessaa sa'aatii 4tti rasaasa fudhanii kan geessanii karaa gubbaa irratti gatanii isallee biraa deemanii. Abdii Badhaasoo kun tarii maqaan wal fakkaata waan ta'eef obboleessa keetii? Latti inni Abdii Badhaasoodha. Gargari maqaan. Ati Abdii Badhaadhaati. Okay, Tumsaa Badhaadhaati. Tole. Ani Tumsaa Badhaadhaati. Tole, waan ati kaafte keessatti keessumaa amma kan sin rakkisaa jiru humna milishaa humna hidhatee jiru akka ta'etti ibsitan egaa amma nu galutti namoonni kun irra caalan isaanii namootuma Oromoo ta'anii baadiyyaa keessas haa ta'u naannoo ganda irratti hidhatanidha. Namoo kana tarii kaayyoo isaan irra jiran kun dogoggora ta'uu barsiisuu irratti wanti hojjetame jira karaa keessan. Egaa Oromoon guutuun itti himuu qabaa qabsaa'uun hundumtuu barsiisuutu irra jira. Garuu akka dhiyeenyatti immoo isin kallattiidhaan jara kana wal fuuldura dhaabbachaa jirtanitti barsiiftanii waan gochaa jiran kun dogoggora ta'uusaa hubachiisuu irratti wanti godhame jira laata? Akkuma beekamu milishaa ergama isaanii qabdii ergama isaanii jechuun waan isaan baatanii deeman kana fudhattee deemaa jirti waan ta'eef akkuma beekamu milishaa jechuun qoraan abiddatti qajeelcha garaagarummaan qabdu kan ogummaa hin qabne kan ogummaa waraanaa hin qabne torbee lama qofa leenjisanii waadhatanii uummata keessa bobbaasuuf jechuun qoraan abidda qajeelcha wajjin garaagarummaa hin qabu sanii nuti immoo jara kana bakka itti argannetti illee lakkiidha adda addaa bilbilaan illee nuti kallattii baay'ee isaan argachuu dandeenya. Lubbuu isaanii baasuu dandeenya. Mana isaanii gubuu dandeenya. Akkuma inni jedhuutini lafa tana immoo nuti kan baane uummata Oromoo kanaa fi dachee keenya kan saamamaa yookiin kallattii hundaan irratti lubbuun gootota meeqaa irratti wareegamaa jiru kana waan ta'eef diina jala kaatota illee dachee keenya hin qotanii jechuudha. Kallattii meeqaan isaan argachuu dandeenya waan ta'eef kanallee akka gurgurtaatti illee bilbilaan gurguraafi turree kan sanirra darbee qoyyuu qaama illee mana dhanneetoo manaa dhabne illee ni jira. Sanii fi milishaanii hojii ishee hojii diinaf baatee deemte waan ta'eef isaanii wajjin illee garaagarummaa tokko waan qabanii qaban waan ta'eef garaagummaa hin qaban jennee ilaalla waan ta'eef akkuma jara irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf deemu isaan irratti illee fudhachuudhaaf qophiidha jechuudha. Amma booda wanni wal bira nu jiraachuu ilmu mashinaan oofu tokko hin jiru isaan illee waan gargar goonee ilaalu garaa hin qaban waan ta'eef isaanis tarkaanfii irratti fudhachuudhaaf ittuma deemaa jirraa jechuudha. Tole egaa amma waan filannoo kanaan uummanni keenya akkuma atuu dura jette baay'ee hunkuramaa kan jiranii tarii filannoon suni aanaa Adaamaa fi Boosetti Fantaalle kana keessatti waan deemu sitti fakkaata haala amma jiru kana keessatti maaltu deemaa jira karaa sanaan uummanni maalitti jira? Maal jiru si fakkaate qeerroon tokko humnaa fudhadhaa jennaanini. Humnaa kootti fudhu yaanii danqanii qabanii jechuudha. Tole. Ayyee na fudhaa humnaa eegar fudhadhe
paartiin ani filadhu tokko kan Oromoodhaaf deemu hin jiru. Sanii fi paartiin ani filadhu Abiina filadhaa jeen Abiina filadhaa. Abiina filadhaa. Abiin filannoo san keessan godhanoo jiru akkamiin diina filadhaa jettin. Tole. Kanaaf yoo nan diina isa keessa filadhee gaafatanii gaafa isaan hantoo qabatanii walitti ni qabatan gaafatanii. Gaafsan akka tokko ta'anii isaanan filadhaa. Isaan gaafsan nu qabatan waan ta'eef walitti atiiliyoo keessuma jirta warri humnaan filadhaan kun fudhataan hojjetamu keessa jirtanii walitti ni qabatanii gaafsan immoo tokko ta'uu dandeenya waan ta'eef akkasitti dhugana qabaadhii gaana filadhaa jeetuma kaaddii kan nagee humnaa fudhatee jiru. Saniif filannoon aanaa Boosatii fi aanaa Fantaan Adaamaa keessatti ina deemsifamaan arjuudha. Ina deemsifamu akka filamantti ina deemsifamu jechuudha. Uummanni ni beeka waan ta'eef achiif ni beeka uummanni. Haa ta'u gaa jaaltumsaa tarii dhaamsi dhumaa ati qabdu waan deemaa jiru keessatti keessumaa gaa dararaa deemaa jiru wal qabatee qabsoo keenya immoo jabinaan deemaa jiru kanas wal faana egaa akkuma Oromoon jedhu barii jalli hoggaa dhiyaatu dukkanni ni hammaata jedhanii akkasuma fakkaata uummata keenya irratti. Hello. Sorry, the network is busy now. Please try later. Egaa dhaamsa dhumaa qabdu bilbilichis baay'ee nu rakkisaa waan jiruu fi haala deema jiru kana keessatti Oromoota ala jiraniifis ta'ee jaallan keessan dirree adda addaa keessa jiraniif akkasumas immoo ilmaan Oromoo guutuu Oromiyaa keessa jiranii fi qabsoon kun bifa Oromoon barbaaduun akka xumuramuu fi dhaamsa dhumaa akkasumas immoo haala dararaa deema jiru kana irratti waan jettu yoo jiraate carraa dhumaan sii kenna jaalakiisa. Ayyee haa ta'uuti dhaamsananii uummata kiyyaaf yookiin immoo iyyuu akkuma walii galaatti biyya kanaaf dhaamu baay'ee walli isaanii yookiin immoo jaalli keenya qabsoo kana gubbaarratti wareegame dhugumaayyuu muusaa hidhaa fi ajjeechanii hamilee nuun cabsuu jedhe hidhaaf ajjeechan hamilee nuun cabsuu jedhe saniif du'uun keenya kuni waan hamilee nu cabsuu qabu hidhamuun keenya kuni waan hamilee nu cabsu waa takka illee hin jiru waan ta'eef lafti kunillee baruudhaaf ka'ee jira mootikkaate naannoo sa'aatii 11 fi walakkaatti dhiyaatee jira waan ta'eef abdii waan kutattaniif hin qabdanii kallattii hundaanuu waraanni keenya Oromiyaa dachee Oromiyaa qabatee jira waan ta'eef saniif wanni duubatti tarkaanfii tokkollee hin jiru walii sabbabaanaa walii ifatti baanaa saniif jajjabaadhaan jaan qeerroo bilisummaa Oromootiin illee akkasuma immoo uummata keenya hawwan keenya manguddoota keenya hunda isaaniitiiyyuu kallattii hundaanuu jajjabaadhaa ifatti ba'uudhaaf agadi kootafee kanuma jedha. Tole egaa jaala keenya jaaltumsaa badhaadhaa gaafatamaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessa bahaatti egaa keessumaa immoo waan ibsa gabaabaa nu kennitee fi darbee immoo miidhamaa maatii keessan dura karaa qabeenyatiinis ta'ee karaa lubbuutiin abbaa keessanillee egaa qabsaan ni kufaa qabsoon itti fufa akka jedhan sanii abbaa keessanii badii tokko malee baasanii rasaasanii akka ajjeesanii egaa waaqayyoon jajjabina isiniif haa kennu boolla isaanii bookni haa guutu ammoo jajjabaadhaa egaa wareegamni isaanii wareegama bilaashatii miti akkuma dhaamsa hangafoonni keenya qabsaa'onni Oromoo dabarsaa turanii jajjabaadhaa jajjabina isiniif haa kennu yeroo adda addaatti sagalee keessan ta'uuf nuti qophiidha karaa miidiyaa dhaddacha Oromootiin nu qunnamuu dandeessu. Gasoo gurguddoo nama baachisaa wayyoo ameessa dhabaa buddeena duwwaa nama nyaachisaa wayyoo yaadoo dhabaa kophumaa ofii nama deemsisaa wayyoo yaa qalbii dhabaa. Buddeena nama nyaachisa wayyoo yaa gamtaa dhabaa marabbaa dhabaa alagaa Oromoo nama reebsisa. Tole daawwattoota keenya akkam jirtan fayyaa keessanii bakka jirtan teessanii kan dhaggeeffachaa fi daawwachaa jirtan kun miidiyaa dhaddacha Oromoo kan karaa saatalaayitii Finfinnee Niwus Neetwoork irratti isinii darbuudha. Egaa qopheessee kan isinii dhiyeessaa jiru ani Caalaa Haayiluuti. Keessummaan keenya Oromiyaa irraa godina giddugaleessa Oromiyaa gara Baha Shaggar
aanaa Adaamaa fi aanaa Boosetti keessatti waan jidduu kanatti ta'aa jiruu fi keessumaa gabaasa karaa adda addaa gabaasa ture irratti gaafii gaggabaabaa jiraata naannoo sanaa wajjin goonee jirra. Kallattumaan gara keessummaa kiyyaatti sin dabarsa turtiin keessan wajjin haa ta'uun sin jedha. Hayyee keessummaa koo waamicha keenya kabajanii dhiyaachuu keessanii fi fayyaadaa horaa bulaa deebanaan siniin jedha. Mee amma bakka kam jirtan naannoo kam jirtan jechuun Adaamaa moo Boosetti? Boosat aanaa Boosat Shaggar Ba'aa aanaa Boosat keessan jira amma. Tole hayyee bareeda jidduu darbe keessumaa gaafa caamsaa 2021 gabaasni naannoo sana arganne akka jedhutti waraanni bilisummaa Oromoo naannoo sana keessa socho'u karaa adda addaatiin marfama guddaa keessa ture. Keessumaa marfama kana kan itti marsee gama tokkoon humna poolisii yookiin immoo liyyuu haayilii naannoo Amaaraa kan daangaa cabsee daangaa Oromiyaa keessatti dhufee lolu humna waraanaa mootummaa Itoophiyaa yookiin immoo raayyaa ittisa biyyaa isaan jedhanii waaman humna addaa Oromiyaa fi akkasumas poolisii fi milishaa dabalatee waraanni jabaan geggeeffamaa turuu odeeffanne. Gama biraatiin immoo waraanni kun yeroo dheeraadhaaf haa deemamu malee injifannoon karaa gama mootummaatiin achirratti lola sanarratti galmeeffame waan hin jirreef aarii sanarraa ka'anii namoota nagaa dargaggoota qeerroo nagaa kan lola sana keessatti illee qooda hin qabne fuudhanii akka ajjeesanii reeffa isaaniillee akka uummanni hin kaafne naannoo adda addaatti akka gatanii odeeffannoon nu dhaqqabe akka ibsutti maqaan namoota kanaa Roobsaa Bobbaa fi Lammii Badhaadhaa jedhama. Keessumaa Lammii Badhaadhaa obboleessa Tumsaa Badhaadhaa gaafatamaa waraana zoonii naannoo sana keessa sossoo akka ta'ee fi yeroo darbillee qabeenya maatii isaanii gubanii abbaa isaaniillee fuudhanii ajjeesanii akka uummanni dhawwaalle warra godhan keessaa ta'uu odeeffanne. Mee waan naannoo sana keessatti ta'u tarii daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya kan qophii kana dhaggeeffatanii fi ibsa nuu kenname. Tole galatooma warri miidiyaa daddachaa hiree kana nu kennitanii sagalee naannoo kana sagalee naannoo Adaamaa Boosaaf Santaallee ta'uu keessaniif guddaa galatoomaa dursee. Eeyyee akkuma ammaayyuu jettee naannoo kana keessa waraanni bilisummaa Oromoo aanaa Adaamaa, aanaa Boosaaf, aanaa Santaallee keessa socho'a. Kanumarraa ka'uudhaan diinni yeroo hunda uummata rakkisa. Aanaalee kana keessa gandoota hunda keessa deemee nama tuma nama hidha manneen uummataa guba. Fakkeenyaaf kanaan dura aanaa Boosa keessatti naannoo magaalaa Bofaa mana qabsaa mana abbaa qabsaa Gammadaa Boosee manneen 4 gubanii meeshaa caccabsanii gubanii balleessanii deeman. Akkasumas immoo aanuma san keessa ganda Rukeecha Boqoree mana badhaadha Sanbatu guutumaan guututti gubanii horii yaasanii bineensa erga nyaachisaniin booda hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo kan jirurraa ka'e abbaa ajjeesanii guyyaa 2 guutuu aduu keessa oolchanii manguddoon jaarsi kadhatee awwaale. Sanirraa kan ka'e akka malee diinni akka malee diinni aanota kana keessatti uummata dararuu rukutuu hidhuu itti fufe. Osoo kun kanaan jiru gaafa caamsaa 19 roobii jechuudha. Naannoo Amaaraatirraa milishaan naannoo Amaaraa humni addaa naannoo Amaaraa cabsee duruyyuu kara burcataa kanaan uummata keenya kan rukutaa turan qindaanii humna guddaadhaan naannoo Oromiyaa cabsanii seenanii waraanni bilisummaa Oromootis kan uummata rukufachuudhaaf naannoo sanitti socho'e. Raayyaa ittisaa poolisii federaalaa milishaa naannoo Oromiyaa humna addaa Oromiyaa gamaa gamanaan waraana kanatti marsee waraanni bilisummaa Oromoo ganama sa'a 5tti kan jalqabe haga galgala sa'a 1tti diina marfama guddaa keessa diina humna guddaadhaan bobba'e lolaa oolee waraanni bilisummaa Oromoo waraana diinaa kana hankara lachuunuu dhufe.
nama waraana 10 ol irraa ajjeesee madoo lakkoofsa hin qabneen galgala cabsee keessaa ba'e. Qoreen otoo waraana bilisummaa Oromoodha. Aarii kanarraa kan ka'e barii ijoollee mootummaan dararee mana warraati yaasee dhokattee naannoo Fulxinnoo mana namaa jiraatta. Qabanii aarii sanaan lammii badhaadhaa bakkasumatti Fulxinnootti ajjeesanii Hallayatti yoo gatan, Roobsaa Bobbaa immoo bakka waraanni itti deemaa ture san geechanii ajjeesanii biraa deeman. Ijoollee kana uummanni reeffa kaasee akka awwaalle haga har'a hanga ammas wajjin haasa'aa jiru kanatti reeffi akka hin taane godhanii Roobsaa Bobbaa haga kaleechaa reeffi ni dokuke malee qulqulluu ture. Ida waraabechaa nyaatamee uummanni lafee garagaraa walitti guuree har'a akka awwaalaa godhe. Diinni ammatti baadiyaalee aanaa Boosatti, aanaa Adaamaa, aanaa Fantaallee galaa bobbaa dhorkee namni akka walkeessa hin deemne dhorkee namni horiin badu barbaadachuu hin danda'u, baabura deemmachuu hin danda'u shororkaa guddaa nutti uumee jira. Ilaa mee waan kanarratti tokko naannoo egaa tokko akkuma aadaa Oromoo safuu Oromootti dhalli namaa safuu qabaa. Keessumaa dhalli namaa gaafa du'e reeffi safuu qaba, ulfaadha. Reeffa kana namni sirnaan geggeeffata. Sadarkaa kanatti akka namni awwaaluu qofa immoo otoo hin taane hanga sadarkaa waraabessi nyaatutti gaafa godhan warri kuni namoonni kana godhan kuni bulchitoota aanaa naannoo sanaati moo poolisoota moo milishoota moo raayyaa ittisa biyyaa isaan jedhan kana moo eenyu kan kana godhaa jiru, eenyu akka sadarkaa kana akka gahu godhaa jiru kun? Martiyyuu jiru irra caalaa itti fuchee qomaan itti aanee kan kana godhaa jiran warra poolisii federaalaa jedhan, warra raayyaa ittisa biyyaa jedhanii fi humna addaa naannoo Amaaraati. Irra caalaa humna addaa naannoo Amaaraati kan kana godhe. Nama hedduutu nurraa dhume, waraana hedduu dhabne, namni tokko asaa dhiyaatu jedhanii guyyaa fi halkan kan achi ta'an irra caalaa humna karaa naannoo Amaaraatii bobba'ee dhufe. Akkasumas immoo raayyaa ittisa biyyaa kan ofiin jedhuu fi poolisii federaalaa warra ofiin jedhan. Baay'ee garaa nama nyaata. Reeffi kun akka hin kaane godha. Warri reeffi kun akka hin kaane ciniinnatanii qiiqaanii haga har'aatitti kana godhaa jiran isaani. Amma haalli naannoo sanii maal fakkaata amma yeroo ammaa kana? Uummanni immoo kana jechuun uummanni keenya wanti kun waan baratamee miti, haalli akkanaa hoggaa irratti raawwatu uummanni naannoo sanaa calliseetuma laala jechuun hanga sadarkaa kanatti kana booddee uummata kanatti wanni dhufu, wanni kana caala dhufu, wanni uummanni kun kana booddee dhabu maaltu jira? Maaliif callisee uummatichi? Uummanni guutumatti ni beekaa, haaraa fi miti harka duwwaa mootummaa jala dhaabachuun hin barbaachisu jedhee uummanni karaa tooftaatii fi qawwee qofaan akka ta'e amaneet humna qabu guutuudhaan yaadan waan maraa woboo cinaa dhaabbatee tika woboo galaa bobgaa olaa bulii isaanii tiksaa woboo humneechuu irratti uummanni sagalee uffatee hojjetaa jira malee uummanni taa'aa jiru, ciisaa jiru. Lafa hunda irratti woboo yeroo gabaabaa keessatti humneessanii humna diinaa naannoo kanatti taphaturra aanuudhaaf tooftaadhaatti jira. Uummanni of jabeessaa jira, of humneessaa jira malee ciisaa jiru, taa'aa jiru, wallaalee miti. Kana kan uummanni keessa jira. Baay'ee garaa nama nyaata dhugaatti. Egaa uummata keenya haala akkasii keessa jiruuf Waaqayyoon jajjabina haa kennu. Egaa wanni guddaan waan ati amma jette kana. Gama biraatiin immoo guyyaa kaleessa fi dheengaddaa naannoo Adaamaa keessatti wanti ta'e odeeffannoon nu gahe naannoo Shaggar Bahaa aanaa Adaamaa ganda qote bulaa Baattoo Dagaagaa jedhamu keessatti nama Tufaa Qumbii jedhamu shanee qallabdaa, shanee nyaachiftaa jechuudhaan akka fuudhanii rasaasan ajjeesan kan odeeffannoon nu gahe. Gama biraatiin immoo caasuma mootummaa yookiin bulchiinsa mootummaa sana keessa aanaa sanii fi gandoota sana keessa jiran keessa namoota akka Jimaa Nagahoo, Maammush Dassitaa, Gammachuu Roobalee,
Shumii Bajigaa Malkaa Badhaadhaa warra jedhaman immoo isinis akkamitti otoo isin jirtanuu shaneen isin keessa sossooti jechuudhanii mana hidhaatti akka galchan dhageenya. Mee waa'ee kana nutti himaa maaltu taanaan ajjeesanii obbo Tufaa Qumbii? Tufaa Qumbii kun nama akkamiiti? Wanni isaa ji'a tokkoon dura waraanni bilisummaa Oromoo naannoo kana socho'aa waraana bilisummaa Oromoo kana situ nyaata laata fi situ karaa dabartaa jiran isaan shanee jedhanii waraana bilisummaa kana boota jedhanii qaban. Buufata poolisii aanaa Adaamaa magaalaa Adaamaa galchan. Warreen immoo caasaa gandasanii hidhataa koomaandara warra ofiin jedhu bulchaa gandaa warra ofiin jedhu kana isin immoo dirqama keessan hin baane akkamitti waraanni bilisummaa Oromoo as keessa socho'aa kana hariiroo wajjin qabdan jedhanii namuma kana faanaa qabanii magaalaa Adaamaa buufata poolisii aanaa Adaamaa turan haga kaleedha. Sanaan dura garuu guyyaa 4-5 dura Tufaa Qumbii mana murtii dhiyaatee mirgi wabii eeyyamamee fi qarshii 10,000 mana murtiif erga qabsiisanii xalayaa muratanii baasuu yoo dhaqan buufanni poolisii gadi hin dhiifnu hin ba'uu jedhee dhorkate. Guyyaa kun ta'ee guyyaa 4-5 booda kaleecha immoo warreen Tufaa Qumbii dabalatee caasaa mootummaa han akka Jimaa Nagoo, Maamush Dessitaa, Gammachuu Roobalee, Shumii Bajigaa, Malkaa Badhaadhaa tokko namni eessaa akka qabamee fi maqaan eenyu akka ta'e hin beekne nama 7 fuudhanii mooraa leenjitii humna addaa Oromiyaa yookaan immoo kaampii waraanaa guddaa magaalaa Awwaashaa sa'aa karaa kutaa Arsiitiin jiru geessanii Awaash Bishoolee moo? Galgala immoo deebisan. Awaash Bishoollaa geessanii galgala immoo deebisanii karuma Awaash Malkaa aanaa Adaamaa jala kan jiru bakka humni addaa qubatee jiru bakka Dooroo Irbaataa jedhamu achi fidanii achi qubsiisan maaltu akka yaadame hin beeknu namoota mana murtii duukaa beellama isaanii duukaa bu'aa jiran buufata poolisiitii baasanii bakka waraanni qubate kaampii waraanaa itti galchuun maaltu akka yaadame hin beekne kanammoo ummanni Oromoo bakka jiru dammaqee of jabeessu malee keessaan baanu. Hinduuni ammaa kan hinduune Tufaa Qumbii garuu wanni deemaa jiru sodaachisaadha baay'ee nama yaaddeessa. Ummanni Oromoo lafa jiru of jabeesse of humneesse woboo cinaa dhaabbatee woboon biyya keessatti of jabeesse humna guddaan diina galaa bobbaa dhorkee jira diina yaaddessee jira kaabinee yaaddessee jira woboo cinaa dhaabbannaan yeroon Oromoon ba'aa ofirraa buusee bilisummaan biyya Oromiyaa keessa jiraatu gabaabadha. Oromoon bakka jiru of jabeessuu qabaa jara jaalagee. Daawwattoota keenya fi dhaggeeffattoota keenya of kaltii isin gaafannaa obbo Tufaa Qumbii ni hidhame malee hin ajjeefamne tarii akka hin taanetti yoo gabaasne jiraanne of kaltii isin gaafannaa. Tole egaa keessummaa keenya jiraata aanaa Boosetti dabalataan haalli waliigala naannoo sanaa keessumaa yeroon ammaa filannoo jedhanii uummata keenya akka unkuraa jiranii kan dhageenyu. Waa'een filannoo jedhamu kun akkamitti deemaa jira? Gama biraatiin immoo addi bilisummaa Oromoo labsii mootummaa biyyoolessaa Oromiyaa yookiin mootummaa ce'umsa biyyoolessa Oromiyaa kan jedhu caasaan adda addaa ijaaramaa akka jirus odeeffannoon tokko jira. Mee waan kun lamaan wal faana maal fakkaata? Naannoo sanitti waan deemaa jiru waan quba qabdan jiraa? Amma uummanni akka malee rakkatee jira. Uummanni akka malee rakkatee jira. Maqaa filannootiin gandoota keessa deemanii humna waraanaatiin marfamanii gandoota keessa deemanii walitti qabanii nu filaa jedhan filannooyyuu namni biraan jiru isaanumatu jira nu filaa jedhanii uummata yaaddessanii jiranii galaa bobbaa dhorkanii jiranii baay'ee rakkatee jira. Uummanni ni beeka waan hundaa tolchee ni beeka garuu abshaalummaadhaan jiraataa jira uummanni kun. Waa'een mootummaa ce'umsa biyyoolessaa kunis uummanni gadi qabee tarka lafa jalaatiin koree mootummaa ce'umsa biyyoolessa Oromiyaatiin hojjetamaa jira akka gaariitti gandeen hunda aanaalee hunda godinoota hunda keessatti hojjetamaa jira. Hayyee egaa hedduu
hedduu galatooma tarii dhaamsi dhumarratti yoo yaanni waliigalaa isin qabdan haala deemaa jirus dabalatee walumaa galatti dhaamsi Oromoo biyya alaas ta'e biyya keessaaf walumaa galatti saba keenyaaf dhaamta yoo jiraate carraa tokko isinii kenna keessumaa keenya. Tole uummanni Oromoo ammatti bahaadhiya kaabaa kibba eessumattuu dararaa guddaa keessa jira, hidhamaa jira, du'aa jira, mana irratti gubataa jira, maata tarkaa gubataa jira, qabeenya tarkaa mancaa jira. Walumaa galatti rakkoo fi dararaa guddaa keessa jira uummanni keenya. Yaa ta'uutii garuu waraanni bilisummaa Oromoo lafa hundatti of jabeessee qabsoo geessaa jira. Dararaa diinni ilmaan nafxeenyaa waldaatee maqaa Oromoo bobbaatee Oromoo dararaa jirtu kana jalaa kan itti yoo Oromoo lafa hundaa dammaqee lafa hundaa walii garee woboo cinaa dhaabbate malee dararaa kana jalaan baara. Oromoo walii galee woboo cinaa dhaabbatee biyya Oromiyaa jaan ijaarratee bilisummaa uummata keenyaa goonfachiisu malee jalaan baara. Wanni biraa wanni nu baasaa hin jiru wal kijibuu wal sobuun hin barbaachisu. Uummanni Oromoo humna biraa hin qabnu waaqaa gaditti waraana bilisummaa Oromoo qofa faarfamuudhaaf jaalatamuudhaaf maqaa barbaadaaf eenyuun akkas godhee dhiisee Oromoon karaa Oromoon dararaa jalaa ittiin bahu karaa injifannoon Oromoo itti saffisee bakka ga'u qofa irratti xiyyeeffatu qaba. Oromoo of sobuu dhiisudha. Wanni nu baasaa attittiin Oromiyaa wal hoomte ijaarrannee gabrummaa ilmaan nafxanyaa bara baraan nurratti tuultu kana jalaa bahuu qabna. Kana jalaa baanuun immoo karaa waraana bilisummaa Oromoo qofaani. Kana rakkoo Oromoo irraa buusuu ulfaadhu galatoo mijaala kiyyaa sagalee naannoo kanaa ta'uu keessanii miidiyaan dhaddachaa guddaa haa galatoomuu gabbadhaa guddadhaa miidiyaa har'aa miti gaafa bilisoomnilleen uummata Oromootiif sagalee ta'u isin ta'u. Hayyee horaa bulaa deebanaa garuu dhumarratti gaafii tokko isinii dabala keessumaa haala ammaa hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo keessa jiru keessatti yaaddoo guddaatu jira baay'ee biyyoota alaa kana keessatti ardiilee adda addaa keessatti hiriirri mormii adda addaa babba'amaa jira xaalaan adda addaa iddoo adda addaatti galfamaatii jira karaa dhiibbaa gochuutiin itti fufamee jira ala kana keessa. Biyya keessa yaaddoo uummanni qabu maal fakkaata wanni godhamaa jiru wanni naannoo keessanitti argitan yookiin immoo akka waliigalaatti biyya sana keessa waan jirtanii fi wanni odeeffannoo qabdan jira namni baay'een keessumaa ala kana yaaddoo guddaa kan itti ta'ee jiru hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo amma jiramoo hin jiru in ajjeesamoo bakka biraa geessamoo dhuguma mana sana keessa qofa jira kan jedhu yaaddoo guddaatu jira tarii uummanni odeeffannoo kana qaba uummanni baadiyyaa keessa jiraatu faan. Uummanni waan addaan qabu waan jetteen ala hangi jiraa hin jiru jetteen ala qabatamaa waan hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa keessa ammatti jiru qabatamaa ragaa wajjin dhugaa ni jira hin jiru abbaan jedhee namaa himu tokkollee hin jiru. Garuu uummanni kana tolchee beeka waca horiisadhaan garuu wanni ta'u mootummaa nafxanyaa kana wacaan girrisuudhaan hin ta'u qawwee qofaan Jaal Daawud Ibsaas dabalatee gootawwan keenya hammuraa itti ijaartee bakka hundatti teechistu qawwee qofaan baasna kan jedhu uummanni karaa qawwee filateeti karaa saayinsaawaa ta'e waraana bilisummaa Oromoo jabeeffannaa kana kan hojjetamaa jiru sadarkaa hojiitti wanni qabatamaan lafarra jiru sadarkaa oduutti garuu wanni ragaa wajjin Jaal Daawud Ibsaa mana keessa ni jiramu hin jiru wanni jedhee qaamni si himus hin jiru namni si himus hin jiru dhugaadha yaaddoon uummanni Oromoo qabu Jaal Daawud Ibsaa uummanni hanga gandagaatitti quba qaba waa'ee inni keessa jiru waan inni keessa jiru quba qaba kanammoo wanni godha falli biraa waan hin jirreef qawween of jabeessuudhaan qawweedhaan hojiirra jira uummanni kana wanni uummanni biyya keessa jiru callisuun hojiitti jira malee wallaalee sodaatee taa'aan jiru uummanni keenya karaa haalli mijataa ta'e hunda wal cinaa jira hojjetaa jira saffisiisaa jira kaabinee galaa bobbaa dhorkee jira uummanni jarri ijibbaata abdii kutattee jirti biyya keessatti
jarri kuftee jirti qawweedha lafan godhin waajjiraa yaa'in malee Oromoon of jabeessinaan Jaal Daawuda ibsas dabalatee warreen guutuuwwan Oromoo hidhaa jiru hunda baasuun ni danda'ama. Kana wanni jiru jaalatiya. Ayyee egaa ulfaadhu fayyaa ta'ii galanni kee bilisummaa haa ta'u. Egaa daawwattoota keenya fi dhaggeeffattoota miidiyaa Dhaddacha Oromoo kanaas obsiisa turre jiraata godina Shawaa Bahaa yookiin immoo Shaggar Bahaatti aanaa Adaamaa fi aanaa Boosek keessa haala jiru waan ibsanuu kennaa turanii isaan wajjin turtii goone keessummaa keenya haala nageenya isaaniitiif jennee maqaa isaanii gaafachuu hin barbaanne. haa ta'u fayyaanuu ta'ii horii bulii deebanii yeroo biraa saala naannoo sanaa gaa hordofnee hin gabaasnaa sagalee uummata keenya ta'uu fi kan dhaabbanne kanaaf gara fuulduraattis wal quba qabaannaa fayyaa ta'aa horaa bulaa deebanaa isiniin jenna obboleessi keenya. Tole galatoomaa isinis warri miidiyaa Dhaddachaa galatoomaa ulfaadhaan sagalee uummata kanaa ta'uu keessaniif guddaa galatoomaa jenna. Hayyee fayyaa ta'a. Miidiyaa Dhaddacha Oromoo Dhaddacha Oromoo Miidiyaa Pireezidant xiyyeeffannoon miidiyaa keenyaa Oromoo fi Oromummaa, Oromoo fi Oromiyaa, gadaa fi duudhaa, siyaasaa fi dinagdee Oromoo, aadaa fi aartii Oromoo, seenaa, ogbarruu, amantaa fi dhugeeffata Oromoo beekumsa ganamaatiin guutame dhaloota haaraa barsiisuu fi eenyummaa fi maalummaa isaaniitiin boonanii akka guddatan qooda mataa keenyaa baachuu yoo ta'u, sagantaalee haala yeroo walii wal qabatan ni dhiyeessina. Sagalee hawaasa Oromoo diyaasporaa fi kan uummata keenya biyya keessa jiru walitti qindeessuun tokkummaa sabaaf ni hojjeta. Kaayyoon keenya Oromoo bilisoome arguu fi Oromiyaan walaboomtee Oromoon abbaa biyyummaa akka dhugoomfatu sagalee ta'uudha. Sabni keenya Oromoodha. Afaan keenya afaan Oromooti. Biyyi keenya Oromiyaadha. Aadaa fi afaan keenya faaya fi maalummaa keenya. Miidiyaa Dhaddacha Oromoo. Dhaddacha Oromoo Miidiyaa Pireezidant. Ilman kola da kaba